Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state. Loltoonni Turkii taankoonni Ankaraa fi dirooniiwwan Bayraktar daangaa Kaaba Israa'el Goolaan irratti fakkeenya zeeroo irra taa'anii Israa'eliin daawwachaa jiru. Israa'el isheen daangaa dhiphaa fi duubaa lafatti baqattuu hin qabne waraana NATO isa lammaffaa guddicha kanaam afaan daangaa isheetti yeroo argitu dirree dhabaa jirti. Ministeera dhimma godaantota Israa'el Amiihaay Shiikliin ifatti ba'e waraanni itti aanu dhufaatiin isaa ooluu hin danda'u. Israa'el yeroo dhiyootti dachee Siiriyaa irratti waraana kallattii banuuf dirqamti jira. Muddama kanaam bal'inaan qabannee jirra. Biyyoonni gurguddoon afran warri sirna Sunnii hoogganan Saudi Arabiyaa, Masrii, Turkii fi Paakistaan gamtaa waraanaa fi siyaasaa idil addunyaatiin kan ijaarsa Kellaa Sibiilaa Har'a dhugoomsan hojiirra oolchuuf harka wal qabatanii jiru. Bal'inaan ni dhageessu. Masaraa White House keessaa har'a sagaleen dhaga'ame Israa'el kamiyyuu caalaa onnee Tel-Aviivin dhoosee of tuulummaa ishee daaraa godhee jira. Waggoota dheeraaf hariiroon Waashingitanii fi Israa'el gaa'ela diigamuu hin dandeenye kan Ameerikaan yeroo hundaa gaachana Israa'elitti taatu fakkaataa ture. Garuu waltajjii dippilomaasii irratti ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa Vance ifatti ba'ee hooggantoota Israa'el arrabsee qaanessee jira. Vance iccitii Israa'el saaxileera. Yoga xumuraatti nu faana turtan walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Israa'el kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsram. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gara xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. targeetii keessa kaatanii Turkiin ma ijaamtu laalu jiran. Har'a inuu lola kana booda Iraan booda namni itti deebinu Turkii jechuu jiran. Laakiin kufaatii guddoo isaanii irra waan jiraniif namni kufeenuma dhidhiisata jaanii yookaan namni eega qalamte booda lukkuun hedduu dhidhiisatti waan jaaniif horii hojjiran malee kufaatii isaanii irra jiran jechuudha. Yeroo Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabanii Baha Giddu-galeessaa keessatti hafuurri tasgabbii fi nagaa bubbisaa jirutti handhuura Tel-Aviiv keessaa sagaleen onnee namaa raasu kan Kellaa nagaa kana guutummaatti daaraa godhu tokko dho'ee jira. Sagaleen kun sagalee dhukaasa misaayilaa osoo hin taane sagalee ministeera dhimma godaantota Israa'el Amiihaay Shiikliiti. Ministerichi raadiyoo Israa'el irratti ifatti ba'ee waraanni itti aanu dhufaatiin isaa ooluu hin danda'u. Israa'el yeroo dhiyootti dachee Siiriyaa irratti waraana kallattii banuuf dirqamti yeroo jedhu obomboleettii Har'a kan Damaasqoo irraa ka'ee hanga Ankaraatti ibidda uwwisuun labsaa jira. Kuni siyaasaa idilee osoo hin taane madaallii ji'oopolitiksii Baha Giddu-galeessaa guutummaatti kan garagalchudha. Miidhugaam sukkanneessaa hasaa kana duuba dhokatee jiru ija ogeessaatiin haa xiinxallu. Waggoota kurnan darban guutuu Israa'el addunyaa duratti sodaan jireenyaa keenyaa inni dhumaa fi guddichi Iraanii fi siiqqeewwan diddaa isheeti jechuun lallabaa turte. Pentaagoon irraa meeshaa kan guurrattus ummata ishee kan walitti qabdus sababa kanaan ture. Har'a garuu Shiikliin dhugaa addunyaa bitaa galche tokko ifa baase. Sodaan Iraan kana booda dhimma lammaffaati. Balaan amma gamtaa Siiriyaa fi Turkii irraa nutti dhufaa jiru. Sodaa kuusaa meeshaa waraanaa Iraan harkaa 10,000 caalaa jira. Jijjiiramni ilaalchaa kun sammuu hooggantoota Israa'el keessatti dhiphinneessaa hagam cimaa fi ifaasisaa akka ta'e ragaa ba'a. Diinni Har'a ija Israa'el dura dhaabbatee garee hidhattootaa boqotuu osoo hin taane waraana idilee ijaaramee kan teekinooloojii fi dinagdeen guutamedha. Gaaffiin inni guddaan garuu asitti ka'ama. Israa'el maaliif tasaa Turkii fi Siiriyaa diina kallattii godhatte? Iccitiin isaa ji'oogiraafii fi madaallii humnaa lafarra jirudha. Erga Siiriyaan waraana siivilootaa keessaa baatee fi hooggansi jijjiirame booda Siiriyaan biyya kophaa ishee dhaabbattu osoo hin taane guutummaatti kellaa eegumsaa Turkii taatee jirti. Ija waraana Israa'eliitiin yeroo madaalamu kana jechuun loltoonni Turkii taankonni Ankaraa fi dirooniiwwan Bayraktar daangaa Kaaba Israa'el Goolaan irratti fakkeenya zeeroo irraa ta'anii ishee daawwachaa jiru jechuudha. Israa'el isheen daangaa dhiphaa fi duubaa bakkatti baqattuu hin qabne waraana NATO isa lammaffaa guddicha kanaan afaan daangaa isheetti yeroo argitu hirriba dhabaa jirti. Garuu Shiikliin asitti hin dhaabbanne. Inni kaardii ji'oopolitiksii isa dhumaa lafa kaa'ee jira. Gamtaa dippilomaasii fi waraana yeroo ammaa Turkii, Qatar, Masrii fi Paakistaan gidduutti ijaaramaa jiru
sodaa Baha Giddu-galeessaa isa haaraa jedhee moggaase. Netanyahuun kanaan dura Iraaniin utubaa ammeenyaa jedhee yeroo waamu, har'a immoo hooggantoonni isaa gamtaa biyyoota Sunnii kanaa utubaa ammeenyaa finxaaleeyyii Sunniiwwanii jedhanii waamuu jalqabanii jiru. Kuni madaallii addunyaa irratti dhugaa guddaa tokko saaxila. Israa'el nagaa naannichaa hin barbaaddu. Isheen uumamaan biyya dhiphinaati. Yeroo Iraan waraana dhaabdu, Israa'el diina haraam ishee caalu uummachuuf dirqamti. Sababni isaa yoo diinni hin jirre, Ispaartaan Baha Giddu-galeessaa kun sababa ittiin Ameerikaa irraa doolaaraa fi misaayila hatattamaa kadhatu hin qabaatu. Mee dhugaa kana minjaala waraanaa fi siyaasaatiin wal biraa qabnu. Ibsi Shiikliin kun dhugumatti qophii waraanaati moo kiyyoo siyaasaatiin gaaffii jedhuuf yeroo ammaa kana pireezidaantiin Tiraamp Iraan waliin walii galtee nagaa irra ga'ee jira. Kun Israa'eliif keessattuu mootummaa finxaaleeyyii mirgaa Netanyahuutiif dhuma addunyaati. Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa yoo tasgabbeessite, Israa'el kophaa ishee dirreetti hafti. Kanaafuu haasaan nuti Siiriyaa fi Turkii loluuf deemnaa jedhu kun Ameerikaa dhiphisuu fi waliigaltee Iraan sana fashaleessuuf jecha yoo isin nu dhiissan nuti guutummaa naannichaa ibiddaan bobeessina jechuudhaan Waashingitanitti doorsisa kennuudha. Walumaa galatti haasaan Tel-Aviiv irraa ba'aa jiru kun hiyyiinsa gootaa osoo hin taane hiyyiinsa biyya dhiphina madaallii ji'oopolitiksii keessatti of wallaalteeti. Israa'el isheen Gazaa fi Liibaanos keessatti daqiiqaaf hafuura dhabdee muddamte. Har'a Turkii fi Paakistaaniin nan lola yeroo jettu kun of tuulummaa daangaa darbee yookaan dhiphina du'a duraati. Addunyaan amma muddama kanaan ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Waraanni dhugaan rasaasaa dhukaasuu qofa osoo hin taane waraana sammuu fi dippiloomaasiitiin Israa'el abaarsa of tuulummaa isheetiin hudhamte diina ishee wajjin wal lolu barbaadaa jirti. Biyyoonni gurguddoon afran warri sirna Sunnii hoogganan Saudi Arabiyaa, Masrii, Turkii fi Paakistaan gamtaa waraanaa fi siyaasaa idil addunyaatiin kan ijaarsa Kellaa Sibiilaa haaraa dhugoomsan hojiirra oolchuuf harkaa wal qabatanii jiru. Mee dhugaa kana ija tarsiimoo fi madaallii addunyaatiin haa ilaallu. Israa'el waggoota kurnan hedduuf biyyoonni Arabaa fi Islaamaa yoomiyyuu eegumsa Ameerikaa jala jiru walitti dhufanii gamtaa hin uuman walitti morkatu jechuun of tuulummaadhaan yaadaa turte. Garuu ogeeyyiin basaasaa fi xiinxaltoonni Tel-Aviiv dhugaa dhooftuu kana baranii jiru. Gamtaan kun haguuggii Ameerikaa jalaa ba'uudhaan of danda'anii meeshaa waraanaa oomishuu fi dantaa naannichaa ofii isaaniitiin tiksachuuf murtii dhumaarra ga'anii jiru. Kuni Tel-Aviiviif salphina tarsiimawaadha. Sababiin isaa biyyoonni kun amma booda ajaja yookaan eeyyama Waayit Haawusiin eeggatan humna ofii isaaniitiin sirna haaraa Baha Giddu-galeessaa ijaaraa jiru. Wanti hunda caalaa onnee hooggantoota Israa'el rukutee fi har'aa waraanaa bitaa galchee qoodiinsaa hojii biyyoota afran kanaati. Kuni waraana waraqaarraa yookaan marii haasaa dippiloomaasii miti. Qabatamaan dirree waraanaa fi industirii irratti raawwatamaa jira. Jalqabaa Saudi Arabiyaa haa ilaallu. Saudiin mootora gamtaa kanaa yoo taatu dhiigaa dinagdee isheetiin yookaan peetiroo doolaariin dhimma kana dhiibdee maallaqaan utubdee oofaa jirti. Gama biraatiin wanti halkanii fi guyyaa hooggantoota Israa'el hafuura kutuu hirmaannaa Paakistaaniiti. Paakistaan biyya meeshaa nuukileeraa hidhattedha. Ragaan iccitii dhiyeenya kana akka agarsiisutti Paakistaan loltoota koomaandoo xiyyaarota waraanaa fi sirna ittisaa qilleensaa ishee dachee Saudii keessaa qubsiistee jirti. Kuni afaan dippiloomaasiitiin gaaddisni nuukileeraa Paakistaan dachee galoo galaana Arabaa guutummaatti haguugeera jechuudha. Israa'el amma booda Baha Giddu-galeessaa keessatti humna nuukileeraan ofaa ishee sodaachisuu hin dandeessu. Mee gara teekinooloojii fi humna lafootti haa deebinu. Tarsiimoon Turkii as keessatti baay'ee calaqqisaadha. Ankaraa fi Riyaad waraana alarraa bitachuu dhiisanii kallattiin ijaarsa dirooniiwwan ammayyaawaa fi xiyyaara waraanaa ijaaraa darii jalaa miliquu kan jedhamu ofii isaaniitiin waliin oomishuu irratti waliigaltee xumuranii jiru. Turkiin sammuu fi teekinooloojii waraana ishee dhangalaastee of danda'u waraanaa uumaa jirti. Itti aansuudhaan harka isa guddaa fi sodaachisaa kan qabdu Masriidha. Masriin muuxannoo waraanaa isa cimaa, ji'oogiraafii murteessaa fi raayyaa waraanaa miiliyoonaan lakkaa'amu qabdi. Leenjii walfaanaa fi ijaarsa humna lafoo Masriitiin utubame kun madaalii waraanaa tokkomsuun Israa'eliin ba'aa fi galaa dhabsiisuu dandeessi. Gamtaan kun Israa'eliif maaliif balaa guddaa ta'a? Ji'oopolitiksii keessatti daangaa sochii kan jedhamutu jira. Israa'el kanaan dura yeroo feetetti xiyyaara kaaftee Baha Giddu-galeessaa keessaa barriiftu turte. Garuu amma gamtaan haaraa kun kan kellaa teekinooloojii humna namaa maallaqaa fi niwukileeraatiin ijaarame kun daangaa sochii Israa'el guutummaatti cufaa jira. Qawwee fi misaayilaa walitti dhukaasuu osoo hin taane madaallii sodaa kanaan Israa'eliin bakka isheetti akka hidhamtu gochaa jiru. Kuni ammoo hafuura Israa'eliin kutaa. Sababni isaas Israa'el biyya diina ishee caalaa jabaatti argamu malee jiraachuu hin dandeenyedha.
Walumaa galatti dho'iinsi gamtaa kellaa sibiilaa kanaam addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Israa'el kanaan dura Iraan qofaam akka sodaa jireenyaatti daawwattee turte. Har'a garuu gamtaan sunniiwwanii afranii kun madaallii waraanaa kallattii lamaanii guutummaatti jeeqee garagalchee jira. Israa'el bina madaallii humnaa keessa seentee jirti. Addunyaan amma gaaffii guddaa tokko dura dhaabbattee jirti. Gamtaan kellaa sibiilaa kun haguuggii Ameerikaa malee of danda'ee erga ijaarame. Israa'el isheen kophaa ishee haftee of tuulummaa ishee daaraa ta'e kana baadhattee kamitti jiraachuu dandeessi? Waraanni dhugaan rasaasaa dhukaasuu qofa osoo hin taane miinjala irra taa'anii walitti hidhamuudhaan madaallii diinaa guutummaatti laamsheessuudhaan Ameerikaan baha giddu-galeessaa keessaa yeroo dhiibamtu biyyoonni naannichaa ofii isaaniitiif gooftaa ta'aa jiru. I've been to Israel once in my entire life. I came for about 36 hours, and as a Christian, I think the world's Christians will know that this country, that this region of the world means a great deal to me. And at some point today, I hope to go, or at some point in the next. Masaraa White House keessaa har'a sagaleen dhaga'ame. Israa'el kamiyyuu caalaa onnee Tel-Aviiv dhoosee tuulummaa ishee daaraa godhee jira. Waggoota dheeraaf hariiroon Waashingitanii fi Israa'el gaa'ela diigamuu hin dandeenye. Kan Ameerikaan yeroo hundaa gaachanaam Israa'elitti taatu fakkaataa ture. Garuu waltajjii dippilomaasii irratti ittaanaa pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ifatti ba'e. Hooggantoota Israa'el arrabsoon qaanessee jira. Kun ibsa siyaasaa idilee miti. Kun madaallii ji'oopolitiksii baha giddu-galeessaa guutummaatti garagalchuudha. Biyyi nuti qofaa keenya diina keenya mo'achuu dandeenya jettee waggoota kurnan hedduuf of jechuun har'a dhugaa salphisaa fi hadhooftuu tokko harka gooftaa isheetii dhandhamtee jirti. Mee dhugaa koomsa shira kanaa fi madaallii isaa gadi fageenyaan ilaallu. Waashingiten dhiyeenya kana dantaa ofii isheetiif jettee marii fi waliigaltee Iraan wajjin gootu akka furmaataatti filatteetti. Ministeeronni Neetaanyaahuu warri duguuggaa sanyii fi waraana babal'isuu malee filannoo biraa hin beekne waliigaltee kana mormuudhaan kallattiin pireezidaantii Tiraampiin qeequu jalqaban. Isaan ilaalcha durii kan Ameerikaan yeroo hundaa dantaa Israa'eliif jilbeenfatti jedhuun machaa'anii turan. Garuu J.D. Vance deebii seena qabeessaa kan ija isaanii banuu kenne. Osoon kaabinee Israa'el keessa jiraadhe michuu kiyya isa dhumaa fi tokkicha addunyaa kanarraa natti hafee hin arrabsuun ture. Kuni haasaa michummaa miti. Kuni abbaan qabeenyaa hojjetaa of tuulee tokko fakkeekkachiisa dhumaa kennuudha. Gooftaan kee anadha natti hin duutiin jechuudha. Wanti hunda caalaa Pentaagoon irraa ife Israa'eliin dhiphina hin dhumne keessaa galche garuu ragaa teeknikaa Vance lafa kaa'edha. Inni haasaa isaa keessatti ji'oota 3 darban keessa qofa meeshaan waraanaa ittisaa Israa'elitti lubbuun jirtu 66 harka Ameerikaatiin hojjetame gibira uummata Ameerikaatiin kafalame jedhee jira. Ija xiinxala waraanaatiin kana yeroo hiiknu Israa'el raayyaa waraanaa of danda'e hin qabdu jechuudha. Israa'el biyya ujummoo argansuu Waashingiten irratti rarraatedha. Yeroo ujummoon sun daqiiqaaf illee tuqamu yookaan kutamu onneen Tel-Aviiv ni dhaabbata. J.D. Vance haasaa kanaan afaan keessan qabadhaa yookiin meeshaa kana nan kuta jechaa jira. Kuni Israa'eliif sodaa jireenyaa isa guddaadha. Deebiin Israa'el hoo maal ture? Innis callisuu, naasuu fi dhiphina. Gaazexaan Israa'el beekamaan Yoodiyoot Aaraanoot akka Saaxileetti hooggansi Tel-Aviiv guutummaatti haasaa kana dhaga'uun naasuu hamaa keessa galee jira. Kanaan dura yeroo murkiin uumamu Israa'el qaamolee dhiibbaa ishee fayyadamtee Ameerikaa doorsistii turte. Har'a garuu Neetaanyaahun afaan isaa cufatee waan tokkollee deebisuu dadhabee taa'ee jira. Sababiin isaa waliigalteen Iraanii fi Ameerikaa gidduutti dhiyaate akkasumas muddamni dhimma Liibaanos madaallii ji'oopolitiksii Ameerikaa keessatti dantaa Israa'el irra caalee argamee jira. Neetaanyaahun yoo deebii kennee dallansuu Tiraamp dhoosee gargaarsi waraanaa guutummaatti addaan cituu akka danda'u sirriitti hubatee jira. Walumaa galatti ragaan kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Of tuulummaan Israa'el haguuggii Ameerikaa jala daahachaa jira. Biyyi waggootaaf nuti harka dheeraa qabna. Humni keenya Eeshiyaa fi Araba guutuu raasaa jechuun addunyaa gowwoomsitu. Har'a rasaasa ittiin loltuu fi uffata ittiin of haguugduyyuu Ameerikaa irraa akka kadhattu ifatti beekamee jira. Addunyaan amma dammaqtee jirti. Israa'el madaallii waraanaa keessatti kophaa ishee yeroo haftu dachee irratti akkamitti akka laamshooftee argaa jirti. Tiraamp fi J.D. Vance dantaa Ameerikaa fi dippilomaasii boba'aa dursuuf murteessanii jiru. Israa'el amma waraana dhugaa meeshaa Iraan yookaan Hizbullaa waliin qofa osoo hin taane waraana kuphummaa ishee isa dhumaa lolaa jirti. Yeroo guuggeen michummaa fi doolaarri dhiyaarraa saaqamu Ispaartaan ofiin jettu kun meeshaa duwwaadhaan daqiiqaa tokkoof iyyuu akka lafarraa dhaabbachuu hin dandeenye saaxilamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa.
qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Akka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.